nu biraan gaha waa hundaa xumurannee jirra waan kana qofaa nurraa fi waan kana qofa barbaanna horee tana yakkaaf dhiyeessuudhaaf yookaan itti gaafatamummaa fudhachiisuudhaaf gara mootummaatiin gara seeraatiin fudhachiisuudhaaf information ragaa qabatamaa wajji kaminisootaadhaa irra hojjedhee argadheetiin jira kaanadaa keessa namni jirtan yookaan awustiraaliyaa namni jirtan oromoon biyya alaa jirtu information hanga qabdan birrii kuma takka maaliif hin taane waan sababaa kanaan sassaabamee gara biyyaatti ergamee yoo beektan piliis rabbi jaa haqa sheekh Adam Tuulaadhaa haqa yuunivarsiitii nurraa qabdu akka uummata islaamaatti haqa sheekh kanaati jaati gabaasaa san nu biraan ga'e ragaa qabatamaa wajji waan booda yoo ragaan barbaachisaa ta'e ragaadhaa wajjin dhiyeeffachuu dandeenyu garte soo kanaafuu waan kana barbaanna wanni barbaannu maali birrii yookaan doolaara yookaan maallaqa qabeenya sassaabamee biyya alaa kanarraa gara koree tanaatti biyyatti ergamee ragaadhaa wajjin kan biyya alaa kana jiru kan biyya keessaa irra hojjetamaa jira dhibbarraa dhibbatti xumuranii jiran gaaffii isin qaban sanirraa kan biyya alaa jiru kana ragaa qabatamaa wajji gabaasaa akka goonuuf barbaadanii kanaatu nurraa irra ta'e kana akkamitti argachuu dandeenya nu hundinuu sheekni kun haqa nurraa qaba yuunivarsiitii islaamaa jechuun hargee keessatti yuunivarsiitiin islaamaa yeroo jalqabaatiif ijaaramuu maqaa sheekh Adam Tuulaatiin jechuun hawaasa kana keessatti seenaa hojjechuudha uummanni keenya deebi'eerra seenaan tuni seenaa sadaqatul jaariyaa addunyaa fi akiratti sawaba nuu qabdu ammallee waan takka yaadaddaa waan kana wanni sagalee taafii jirruuf wanni kun haa jaaramuuf haqa qabeessaan haa jalqabamuuf jarri maallaqa guddaa san sassaabee horeen tun ilaarra takkaa guyyooma tokko gabaasaa hin goone waan kana arganne hawaasaan jettee gabaasaa hin goone waan kana dhagaa buuraa tokko lafa keenye hin jalqabne hin jaarre qorqorroo takka hin binne lafa wanni kun itti ijaaramtu jedhanii qopheessan hin jirtu cal jaaniituma ilaammataa hojjetanii jechuudha kanaatun kun nu yaachisuu qaba akka hawaasaatti sheekni haqa kana nurraa qaba haqni kun ammaas yoo callifne nu dhiisuudhaaf hin ta'u waan nama ajaa'ibuu miti hawaasni keenya waggaa lamaan eega inni du'e wanni hawaasni keenyaas gubbaa wal nyaachaa jiruun tun aniinumaa sochiin dachiidhaatii fi biyyi dachii keessaa ba'uu fi kun hundinuu haqa sheeka kanaatiitu uummata kana godhu jira qalbii dhabaniiti ifit deebi'uu dhabanii if yaadachuu didan malee alaamaa qiyaamaati maarre jedhanii sheekottiin gadii odeessiti malee haqa rabbiin hogguu badiin heddummaatee faasiqummaan heddummaatee akka namni if yaadatee qalbii isaa deebi'ee kan rabbii deebi'uuf waan akkanaa tana fida faasiqummaan haqa akkanaa caalte hin jirtu arra osoo lubbuun namaa miskiinni waan nyaatu dhabee lubbuun isaa bahaa jirtuuti madrasaan masgiida jaanii wal ijaaranii amantii daldala godhatanii sheekottiin hedduun takka jechuun amantii daldala godhatanii maallaqa ittiin namarraa sassaabaa jiran miskiin laal rasuulli alayhi salaatu salaami ka'abaa saniihu yoo lubbuun namaa beelooyte ka'abaa saniihu diiganii gurguranii lubbuu namaa san baraaruudhaatu irra wayya gaafa isaan miskiina gargaaruudhaaf daawaa akkaataan isaan itti nama dubbatanii fi madrasaa ijaaruudhaaf daldala mataa isaaniiti waan taateef akkaataan isaan itti nama dubbatan daa'ummaan isaaniitu ta madrasaatii fi ta masgiida tanaatu irra nama boochisa irra garaa nama laafisa maaliif waan kana godhan beektu dhuunfaa isaanii bu'aa isaaniitii keessa jiraa jechuudha. Osoo faawundeeshiniin kun waggaa lama dura dubbatamee jiru eegas booda sheekottiin godatti madrasaa adda addaa maallaqa namarraa guurtee jaaraatiin jirti. Wallaahi yoo dhugumatti sheekan haqa nurraa qabaate maqaa isaati yuunivarsiitiin ijaaramuun haqa nurraa haqa taate masgiidaa miti madrasaa miti masgiida tokkoofu hanga yuunivarsiitiin tun jaaramtee xumuramtutti sumuuniin gumaachina hawaasni keenya waan isin dhaamoon miskiina lubbuun beelaan bahu jirtu san sanis sadaqaa teessan warra sheekota jee amantii daldala godhatee maallaqa namarraa guuree madrasaadha jee maallaqa namarraa guuree guyyaa tokko gabbee hawaasatti hangana arganne hangas arganne jee hin dubbanne kana sumuunii ittiin kannina rabbiinis irraa isin gaafachuudhaa ta'a osoo rasuulli ka'abaan yoo dandeem diigamtee lubbuun namaa baraaramuu ni qabdu joo hadiisa keessatti ati miskiinni osoo sibira du'aa jiru osoo laaltee agartu madrasaadhaaf sheekottii wal jaartee bu'aa dhuunfaa isaanii daldala amantii godhatanii ittiin faayidaa argachuudhaaf deemaniif mileenaan gumaachisaa jechuudha. Masgiidni hedduu jira dachii rabbii hundinuu masgiida. Lubbuu namaatiif dursa. Haqa sheekh Adam Tuulaatiif dursa. Sababa isaatiin birrii biliyoonaan guuranii ilaa arra waan takka dubbachuu waan dhabaniif waan dhuunfaa isaanii waan bu'aa mataa isaanii godhachuudhaaf tattaafachaa jiran dhokachuu barbaadaa jiran waan kana kanarraa maysanii dhoksuu barbaadaa jiran namni waan hawaasarraa guure wanni hin himneef hooma takka qofaaf boodanu gaafatanii maallaqa nu bira ga'e kana hin himnu boodanu gaafatanii qofaaf boodanu gaafataniinis wanni yaadameef waan bu'aa mataa isaanii godhachuu barbaadaniiti. Qotta seenaa baawwanti Yusuf qottu seeni assalaamu alaikum baawwanti bagana gandufti. Kanaafu information kana barbaadna warri North America keessa jirtan rabbii guddaa guyyaa qiyaamaatiif jecha rabbii isin uumeef jecha waan North America kanaa fi Kaanadaa fi biyya alaatirraa sassaabamee sababa faawundeeshinii sheekh Adam Tuulaatiin biyyatti ergame information nuuf ergaa. Baawwanti iskiriinii waraabuu ni beektaa misa? Waraabii waan kanaan jaa qophoite naan ji waraabii posti goona. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawar juga kan. Okay, go.
Oke, maarti kophaa'ee waraabudha. Baanti. Alla nama bade maarti babbile. Laa ilaaha illallah. Koy way Magana keessa gaandu. haqeetiin dhufa. Okay, hoggu as deebite na beeksisi. Akkasii obboleeyyan kiyya Shee Adam Tuulaa jechuun sheeka hawaasa muslima biyyattii guutuudhaati. Wanni waan kanarraa horeen cal jettee maallaqa guurtees achumaan awwaaltee usteef maallaqaatu maallaqa guddaa horii biliyoonaan lakkaa'amu. Kanaaf namni biyya keessaa yoo waan kana kaasellee nama hidhanii mootummaa keessaayis harka dheereeffatanii nama ukkaamsaa jiran. Nama ilkee irra daakanii jiran. Guyya tokkotti guyya sheekootti 50 ol wali qabanii hidhanii jira. Karraa booda torbaan dabre bee. Namni Jamaal Sheekaatii fi Haaji Toofiq. Nama irratti ijaaranii maallaqa kana achi barabaranii nama kananii gubboo nama nyaachisanii nama hidhaanidhaa jiran turan jechuu waggaa guutuudha. By the way, Jamaal Sheekaa mataan isaa barbaadamaa jira. Yakkaaf barbaadamaa jira mootummaa naannoo Hararii biratti. Harar dhaquu hin danda'u. Garuu waan kana akkamitti harkaa fuudhuun dadhabamee nama dhiba yeroo takka takka. Kanaafuu furmaanni nuti barbaannu information nuti barbaannu kanumaan amma reefu isiniin jee kana namni waan Sheekh Adam Tuulaa Foundation University Harargee keessatti maqaa Sheekh Adam Tuulaatiin yaadannoo isaatiin haa ijaaramtu jedhanii karoorsan san biyya alaa kanarraa maallaqni hedduu sassaabamee gara biyyaa ergame namni kana beeytan haqa kana namni beeytan gaafiin tiyyatuun isin ragaa taate guyyaa qiyaamaadha nuun gaha waan kana barbaadaa jiran horee tana sirreessuudhaaf ijaarumsa kana sirreessuudhaaf kana barbaadaa jirra. Information kana nu biraan gaha ragaa qabatamaan akkasii dhayne yakkaaf isaan dhiyeessuudhaaf deemna. Jazaakumullahu khairan. Mawardi internetii sol baasuu dideensa. Ngani gandu. Information kana nu biraan gaha. Yoo kaahoo telefoona isinii kannina nama isin biraan geessan yoo kaa WhatsApp haqa Sheekh Adam Tuulaa kajuu haqabnu achirratti post nu godha. Shamarran keenya Suudiirraa biyya Arabaa tana biyya adda addaa ka jirtan horii waan kanaaf jecha sassaabamee isinirraa achi kute hunda kabeeytan nuuf gumaacha. Yoo kaa'oo gabaasaa nuuf godha. Kanumaan isin jaa Abdul Basit Absamad Ammee Bakar warri Facebookaa Ililli Abdullahi Umar bakka nagayaan dhuftan jazakumullahu khairan. Arraba kalachuutiin jira TikTok irraas ni jira Facebook irraas live jira. Akkasi namni dubbachuu feetan fudhadhaa eenyu dubbachuu jira. Eegalu okay hayyee. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleeyyan muslima kan biyyattii teenyarraa taatanii fi kan Oromoo taatan kan Oromoo hin ta'in hundi keessan haqa Sheekh Adam Tuulaadhaa Foundation Sheekh Adam Tuulaa barbaadaaf yeroo dheeraadhaaf qabsootti jirra. Haqa kana wanni barbaadu jirruuf waggaa lama dura gaafa inni duusan horii takkaa seenaa biyyattii keessatti guyyaa tokkotti guyyaa janaazaa isaasan guyyaa awwaalcha isaasan sassaabamee hin beekne horii biliyoonaan lakkaa'amu sassaabamee horeen tun ilaa hamma guyyaa har'aatti waan kanaan nu bira gahee sumuunii hin himne takkaa gabbaanii sooshaal miidiyaa irratti hawaasa kanatti himne qalbii hawaasa kanaa eeguudhaafi kanaafuu wanni barbaadaa jirru horeen tun faawundeeshina kana ukkaamsitee jirti kan dhuunfaa isaanii godhuudhaaf dhokachiiftee jirti waan kana kanaafuu wanni barbaadnu warri biyya alaa jirtan akka Kaanadaa akka Ameerikaa akka biyya Arabaa Noorweey Sweden Awustiraaliyaa jirtan hundinuu maallaqa yookaan qabeenya hawaasni keenya communitiin hawaasa keenya afooshaan hawaasa keenya bakka jirtu sassaabdee yookaan walii gumaachitee waan kanaaf ergite gabaasaa isinirraa barbaanna. Gabaasaa kanaas wanni barbaannuuf waan kana sirreessuudhaaf horeen tun maaliif maallaqa kana hunda guurtee cal jettee ilaa irratti dhagaa buuraa tokko kaa'uu dadhabde qorqorroo takka bituu dadhabde lafa wanni kun itti ijaaramu maaliif bituu dadhabde qopheessuu dadhabde waan danqaa itti ta'e hoo waan kana godhuudhaaf hujii waan kanaa gaggeessuudhaaf wahuma takka gabbaatee maaliif dubbachuu dadhabde gaafannee itti ijinee sheekota itti erginee ulamaa itti erginee nu jalaa didan eega nuti jala deebnee cinqinee kamaal nuun ja'u taan maqaa Sheekh Adam Tuulaa ittuma fayyadamne malee maqaa Sheekh Adam Tuulaatiin walii hin qabatu wanni kun waan dhuunfaa keenyaatti kajuu horee tana keessa argine jechuudha. Kanaafuu sagaleedhaa qabna kanaas ragaadhaaf gaafa barbaachisaa ta'e gabbaasuudhaaf ta'e kan horeen telefoona waliin bilbiltee hogguu waan kanarra wal mormitu niin dhaamsaa waan kana nama jeefaa jira waan dhuunfaa kiyyaatiin godhaa waniin dhaamsaa hooma kanaa nabbaan fedhe nan gaafatu ka jeefaa jira horee keessa isinitti agarsiisu rabbiin akkasii irraan deebi'a dhaamsa kiyya qabeenya biyya alaa kanarraa sassaabamee waliif funaanamee faawundeeshina yuunivarsiitii Sheekh Adam Tuulaatiin yaadannoo isaatiin haa ijaaramtu jaamee yaadame san namni gara biyyaa ergitan koomunitii keessa jirtan keessa afooshaa keessa jirtan keessa biyya jirtan keessa nuuf gumaacha rabbii guyyaa qiyaamaatiin isin qabe waan kana waan akkana kanaa sirreessa ragaadhaatu waa hunda sirreessa haqa bira dhaabbadha haqa bira dhaabbachuun yeroo takka takka haadhatee tasi dhalte dura akka dhaabbattu nama gooti fatanaa tana rabbi warra dabru rabbi nu haa godhu akkasii jabaadhaa information kana nu biraan ga'aa isin jennaa galatooma hayya maarti dhaabuu ni dandeessa. Posti godhi TikTok irratti Facebook irrattis anis na ergi si jalaa fuudhee tweet godha. Abdul bagana gaan dhufte dhiyaadhu obboleessa. Bagana gaan waydi. Abshir. Akkam. Nagaya fayyaa.
sitii garagaraa ijaaruu kana kan inni jiru garuu faayinaanshaali irratti malaamaltummaa raawwatame akkasuma fakkaata malaamaltummaa raawwatame kun bifa walxaxaa bifa walta'insa qabuun raawwatame waan ta'eef akkamitti bifa kamiin itti adeemamaa jira waan jiru egaa horeelee biyya keessatti waan kana dhiibbaa godhu jiran force godhu jiran beekee garaagarummaa hedduu qaba amma fakkeenyaaf dhiibbaa nama yoo garaagaraatiin godhu jira like social media dhaan godhu jira namoota hedduu bira kan fi information waa'ee kanaa dippilii gad fageenyaan akka hubatan godhuudhaaf transaction garagaraa baankii daldala Itoophiyaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa baankii Awaash kanneen kana fakkaatanii fi akkasuma Itiyoo Telekoom irratti 99 jechuun namni jirtu qarshii takka takka guyyaatti yoo gisee kaartii naqatu karaa waan kanaaf sadaqatul jaariyaa kana keessatti akka hirmaatuuf wanti kun beektaa faayidaa guddaa qaba uummataaf akkamitti yoo jenne uummanni kun boru akhiratti waan boru caayaa isaaf ta'uu danda'u sadaqatul jaariyaa sadaqatee Sheekh Tuulaa dhaaltuu Ambiyaatii ulamaa guddaadha ulamaan sadarkaa biyyattiitiin sadarkaa internationalitti dirdirii godhuudhaaf jechuudha dandeettii ajaa'ibaa qabu namoota sheekota baay'ee biqilchee inni akkas jedhee nama beeke guyyaa inni duusan namoota baay'ee haa jechuun laftiin ilmi namaa fudhuu hin dandeenye naannoon harar qofa osoo hin ta'in godinni argee qof bee awwaala isaa sana akkasitti bifa gaariidhaan bareechee awwaalate rabbi jannata firdawsi rabbi haa kennuuf isallee nullee nuti wanti isa itti obsinuun beekumsa inni dhaalchisee dhaloota kana biratti dabarsee qotisan egaa nama jirutu jechuu barbaadeetti biyya keessatti darasoota baay'een qoomsii jalqaba aajee namni lafa kaa'e Sheekh Hasan Tuulaati. Saniifuu Sheekh Hasan Tuulaa dagachuu hin qabnu waan kana immoo bifa tarsiimoo qabuun osoo deemamee gaariidha na fakkaata. Practically wanti hojjetamu jiru immoo osoo ifatee like waan karaa heeramu seeraatiin itti deemu jirus loorri bitamee jirus maal akka inni ifa kannuu danda'u qaban waan kana gisee niifi beekee qabsoo goone jennu not only social media qofa irratti xiyyeeffachuu hin qabnu social media haa ta'u namoonni dhiibbaamuu danda'an baay'eetu jiru social media irraa jechuu barbaadeeti namoota baay'ee beekamtii qaban dhageettii qaban namoota akkanaa kana immoo waan kana dippilii hubatanii akka kanarratti hirmaatanii lesumaan opportunity kanaan tiimuun barbaade beekee akka nama tokkotti kanumaan siin jaa biraa waan jiru immoo ifa akka godhan foundation Sheekh Hasan Tuulaa siin dura waan siif hime sanarratti akka personal waan hedduun gaafadhee tureen waan hedduu gaafadhee sanarratti completely humaatu nu jan yaadu namni beekee jalqaba gisee waa jaaru jechuudha foundation neemii qofa jaaru osoo hin ta'in waan san kaayyoo san dhuguma san ijaaruudhaaf mataa keessattuu hin qaban namni jalqaba yaadaan reedii ta'a yaadaan reedii ta'uu hin dandeenye jalqabumaa wanta qofa qophaa'eef uummata kana ittiin sobsiisuuf faayidaa isaanii giddu galeessa godhatanii ittiidha an akkas jedhee nama na beeka namni tokko asara isaaniitti illee balleessuudha kun maaliif foon haraamii itti meeruu jira wanti bu'aa hin qabuuf wanti kun isaaniif gaarii natti hin fakkaatu beete egaree dhaloota isaan dhalchi waan miidhaan qabne advanteejii san jedhee adda baafachuu danda'u qabaatan si garee wanti kun isaan kanaafis gaarii ta'uu hin danda'u bifa yoo adabbii gaa'ee asirratti illee harkachuu hin dandeenye akhiratti adabbii laalee isaan cimaan akka isaan eeggatu beekuu danda'u qaban jechuudha yoo ummatti islaamaa ta'an kaa'e islaamummaa qaban jechuudha saniifuu waan kana bifa barbaadameen gisee deemnu immoo bifa tarsiimoo ta'een si galee social media irrattis egaa guyyumarraa jijjiiramni jiraachuu qaba si galee membarri namni miseensonni ilaaluu jiraniitis heddummachuu danda'u qaba amma kudha ja'a namoota baay'ee like murtii guutoo ijoollummaa akka silaa social media kanarratti tooppikii adda addaa qabattee jetoo tooppikii ajandaa silaa yeroodhaaf bicha mirkaansuu yeroo bicha osoo hin ta'in waan silaa eega akhiratti illee bu'aa qabu waan akkanaa kana keessatti akka hirmaatan godhuu danda'uudha qabnaa jechuudha kana immoo gisee goonu personally itti dhiyaannee dubbisnee dhuunfaa isaaniitti akkasitti akka membara baay'ee irratti akkasitti dubbatamuuf yeroo tokkotti namoota baay'ee bira ajandaan kun ta'ee akka sassoo godhuu danda'uudha social media irratti dhiibbaa akkasiitu barbaachisaadha akkas jettee naman. Galatoom ilaalla. Namayyuu islaamaa miti Jawaar Mahmadiis haa ta'u Abiy Ahmediis haa ta'u biyya guutuu addunyaa kanarra warri jiran hayyoonni gurguddaan jiran cuftinuu waa'ee kana keessatti hatta gama saraa mootummaatti illee deemanii enforce godhuu danda'uudha. Namoota akkasii ciccimoo barbaachisan namoonni ciccimoo akkasii jiran silent ta'uu hin qabanii. Addunyaa booraa kana namni du'an qabu jiru kanaafuu ejjennoo isaanii jijjiiruu hin qabanii jechuun barbaadaa galatoom. Okay galatoom Abdullah tartiibaan deemaa jirra akkuma ati jettee maashaallah jazakallahu khairan. Soomana kanatti walga'iin keessaan mari'achaa jirru mana jirti ijoolleen follower gurguddaa qaban itti seenuudhaaf ta'an ramadaana kana keessa soomana kana akka waan kana gartee halkanii guyyaa waan kana qofarraa akka haasomanitti bal'ama walii seenaa jirra soomana kana gaddu gabbaatee dhohuudhaa teessi garuu gara seeraatiinis information kana barbaada amma garri seeraa ragaa qabatama barbaada waan ta'eef ragaa kana sassaabuudhaaf nuti hawaasni keenya keessaafuu kan biyyaalaa kana jiru ragaa kana yoo nu biraan gahe seeraaf isaan dhiyeessuudhaaf wanti takka illee nu wanni jirtu koreen tun takkaa guyyuma tokko waan isaan bira ga'e gabbahanii dubbachuu dhabuunu gabaasa godhuu dhabuunu taargeeta nuti barbaannu for example taargeeta nuti barbaannu matuma isaaniitu yakkamtoota taasisuu qofa osoo hin ta'in adabbiin laallee sana akka takkannaamuu fi siimuu fareet yakki isaa raawwatan amma transaction raawwatan mobile banking raawwatanii beeku for example yes amma kun laala amma wanni kun labsii mootummaatiin
kanama dabsisu ta'uu beeku qabu namni cuftinu Yes, kunummaanu gaadha kabira akaawuntiin leen silaa beekamtii local organization qama baasu laayisensii baasuu danda'uutiin alatti branch jechuudha. Amma for example commercial bank of Ethiopia branch baay'ee irraa beeku akaawuntiin foundation shaqaatum turaa jiru. Branch tokko ta'uu qabaate akaawuntiin tokko mahoodiitiidhaaf akka so akka ifi fadhanitti jechuu barbaadeeti walxaxaa godhanii akkam beekamnetti itti fayyadamuudhaaf yaadanii garuu kun ta'uu hin dandeenye. Sigalee wanti irra nyaatan kun Abdul laalama waliin si gabaabsuu barbaadu heeraa fi seera kanaan seeraaf isaan dhiyeessuudhaaf ragaa qabatamaa waa xiqqoo tokko barbaadan waa eegaluudhaaf ragaa qabatamaa xiqqaa tokko barbaadu qabda dura ragaa qabatamaa xiqqaa seera dhaabbatanii wanni hundinuu tartiibaan deemti jechuudha isaan kun haa oodiit godhamanii baankiin hundi haasa kattamtu jechuudhaaf badii ragaa qabatamaan isaan hojjetan xiqqoo takka argachuu danda'u qabna kana keessaa maali riippoortii hin goone jirre kun waan isaan bira gahee hawaasatti ilaarra mootummattis riippoortii godhanii hin jiran akka hangaan hubadhetti soo kanaafuu warri biyya alaa jiru kun koominitiin afooshaan biyya alaa tana jirtu maallaqa sababa waan kanaatiif sassaabamee biyyatti ergame namuu hanga beeku nu biratti information kana haa nu erganii takka keessaan na qunnamanii naa erganii gara mootummaadhaatiinis tarkaanfiin itti deemamaa jirti bifa qindaawaa ta'e naamani dhibbarraa dhibbatti maaliif waan garii waan asirra gabbaafnee hawaasaaf ifa godhuu hin dandeenyeetu jira amma waan yoo ifa goone isaan fayyadu saniifuu dhibbarraa dhibbatti naamani waan kana bilaashitti nin jira meedhaa badaa guutakka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ninjira TikTok live injira boda na debisi o foto TikTok live ira. Okay. Okay, hayye debe. Inda ge mami bifa qindaawaa ta'een itti deemaa jirra. Bifa qindaawaa hogguun sinjuu bifa seera qabeessa ta'een itti deemaa jirra. Ragaa kana wanni sassaabaa jirruuf jalqabuudhaaf ilaa amma hawaasa keessatti kaka'umsa goone hawaasni awareness waan kana arge wanni kun akka ijaaramaa hin jirrees hubate namni hedduun biyya alaa kanarraa maallaqa ergaa tures akka gartee wannummaan takkallee godhamaa hin jirre argee jira dhibbarraa dhibbatti yoo haqa ka dubbannu taate soo kanaafu maaltu barbaachisa amma warri mootummaa biyyattii keessa seeraan waan kana qunnamaa jirru kan alarraa ergame ka biyya keessaa nutti dhiisaa ka biyya keessaa nutu beekaa nutu akkatti baasnu beekaa kanuma biyya alaarraa ergame qofa ragaa qabatamaa wajjin hamma ta'e nu riippoorti nu godhaa jiran piroosesa kana jalqabuudhaaf kana barbaada. Kaminisootaadha ani harka dheetiin jira riippoortii sitti godhuudhaaf hin ta'a guyyaa muraasa keessatti kan Awustiraaliyaadha kan Kaanadaadha kan biyya alaa kana hundarraa akkasitti wanna goona. Oke, hayya akkasitti wal qubaa qabaannu Abdul tartiibaan deemaa jirti galatoom hedduu maal maashaallah information hedduu qabda ati nama biyya keessa jiru akka laalutti kan sirraa hubadhetti tartiibaan itti deemamaa jira ammallee kaka'umsa hawaasaa eega piroosesni kun eegalamellee wanni xabaqaan sajjasti godhe wanni looyarri akka nuti irratti hojjennu nutti godhe sooshaal miidiyaa irraa akka wanni kun gadi hin buune sooshaal miidiyaan hawaasa kakaasee barbaachisaa taanaan hamma hiriira nagayaa dhaloota bakka sheekni itti jireenya isaa jiraachaa turan sanii naannoo sanitti mootummaa naannoo Harrii keessatti jechuudha. Awwadaayin dirree dhawaatiin kombolchaan baabbileen haramaayaadhaan hammarree kana hunda naannoo kana keessatti sochiin cimaan godhamee hanga hawaasni hiriira itti bahee mootummaan nu gaafachuu qaba juu takkatti hawaasa kakaasuudha qabdanidha. Waan maatii qofaa miti kun. Waan maatiin qoftiin injifachuu dandeessuu miti. Kanaafuu akkasii hubadhu maatii bagara gaan dhuftee maawardi baabbilee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long time no see. Yaad. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل نجاح فيانا. والله نجي الحمد لله قلت ربي. Gari atis biara bah kana jirta me kala lutti. Me atis ga biara bah kana namoota achi keessa waliin jirtan waan kanaaf nama horii qabeenya sassaabdanii gara biyyaatti ergitan nama shanii naa ta'u nama kudhanii naa ta'u dhibbaa naa ta'u kumaa naa ta'u afooshaa keessa jirtu information qabduu fi hundaa'uu akka gartee irratti hojjettanii nu biraan geessan barbaanna waan kanaas wanni barbaannuuf Sheekh Adam Tuulaadhaa abbaa hawaasaati haqa nu biraa qaba eeguma sheekni nu biraa kutee balaa gabbuu kana hundaa'uu laaltanii gartan hawaasa keenya akkatti wal nyaachaa jiru as gubbaarraa waan isaan silaa ittiin amantiin daldaluu barbaadan rabbi walafaan deebisee isaa waliin nyaachisaa jira haqa sheeka kanaatiitu dachii biyyattii tana hunda akkana sosoosaa jira kanaafuu waan kana nu biraan gehaa isiniin jenna waan sassaabamee gumaachame kana. Itti fufi. Oke, Mawardi. Sagaleen si qabamtee sagaleen antee dhageenyu neetworkiidhaan si'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hawaasa keenya irra deebi'ee wanni nuti barbaadaa jiru takkaa fi takka nama tokkos maqaa balleessuudhaaf iyyaan nama tokkos zallamuudhaaf iyyaan yoo dhugumatti faawundeeshiniin yookaan Sheekh Adam Tuulaadhaa rabbi rahmataa godhuu fi rabbi jannatul firdoosiidhaan haa qananiisu haqa
ummata kana biraa qabaate sababa isaatti maqaa isaatiin birrii biliyoona hedduutti lakkaa'amu guyyaa tokkotti akkasi guuranii eegas booda ka ilaa amma ji'a angalaa jiru osoo jiru Salaam alaikum. horeen waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh horeen waan kana irratti ijaaramte kun awwaaltee waan kana ta'anii jirti awwaaltee guyyuma tokko gabbaanii hawaasa kana qalbii isaa eeguudhaaf hanganaan nu bira gee waan akkanaa hojjanne waan akkanaa nurraa irru jabaadha hawaasa keenya jaanii takka wanta nu godhanii hin beekan nin jira kottu mee seeni waan jettu ji please obboleessa keenya kottu seeni kanuma barbaanna waan biraatii miti ammaas miti wanni kana wanni qaaqaa jirruuf yoo horummaan amma irra jirtu tunu waan irra jirtu hawaasatti himtee horii sassaabame dhuguma saniin hawaasatti himtee jaarumsa kanatti fufte deeggarreeti qabeenya qabnu kan raafees ka barbaachisus itti idaane waan kana bakkaan ge'uudhaaf malee wallaahi warabbal kaanu waan biraatiif miti takka namni keessaa walii babarreessaniiti akka waan garee ijaaramtee jirtu yeroo takka takka rakkoo maatii faa sababa godhatanii waan kana danquu barbaadan maatiin sheekaatu adda baatee jirti kuni waan hawaasaati maqaa sheek Adam Tuulaatiin yuunivarsiitii ijaaramuu deema mana maatiitii miti dukkaana maatiitii miti waan hawaasaati maqaa isaatiin birrii biliyoonaan guurame isin bira gee hawaasni isin amanee isin kan rakkoo maatii keessa jirtuu fi kana wannummaa waliif fidu takka illee hin jiru amma gabbahuu hin dandeenyu hanga rakkoo maatii kun dhumu wanni kun oguu ijaaramee maatii jidduu rakkoon dhufe wanni kun hojii isaa dhaabbatti jechuudha fakkeenyaaf ijaaramtee dhufte yuunivarsiitiin tajaajila kannaa jirti hawaasaaf haateef maatii wal dhabdi maatii yoo wal dhabde tajaajila waan kanaa dhaabbatee jechuudha akkami yaadan sammuun teessa sammuu akkami yoo hannaaf waa dhoysuu barbaadan malee sababa maatii wannummaan godhataniif eessaa dhufeen hangalu horee sheeka jaanii itti godhaniitiitu waan kana dubbata ganda keessa deeme maatii wal dhabdee jirti maatii akkatti gabbaan wallaallee akkatti waan kana dubbannu wallaallee wallaahi dhugatti ijoollee hoolaa barbaada akkas ja'an maatii waan fedhe irratti walaa dhabdu rakkoon fete maatii keessaa jiraattu dhimma maatii tisan faawundeeshinaa wanni wal qabatu takka illee hin jiru fuulduraafis wal qabachuu hin danda'u rakkoon maatiidha osuma faawundeeshina kanarratti horee ta'anii wal dhabaniihu akka hawaasaatti gaafataman malee yakkaman malee yoo yakka seeraaf dhiyaatan malee waan maatiiti jedhanii wanni irra qaqqabanii waan kanaan sababa kanaan waan rakkoo maatiiti waan kana karraa ammaysuun hin danda'amu gubaa gataa tana rakkoo maatiitiif jettee faawundeeshina hawaasaaf sheekni osoo jiru yaada kana tarkaanfachiisaa ture awwaaluu numa hin dandeenye Jamaal Sheekaatii fi Haaji Toofiq quba qabaadha kana wanni isin ganda keessa yaatanii maatiin rakkoo qabaa kanaaf gabbahuu dadhabnee kanaaf waa takka illee jechuu dadhabnee gowwaa barbaada so kanaafu warri yoo deebitee jiraate itti fufi bareedu waalaikum asalaam jenne itti fufi Akkam nagaya. nagee alhamdulillah fayya jirra wala Xiqqoo qabanirraa nama waan qabu darbee guruppii keessa hin jiru guruppii keessa nagalchaan kan namaan hin qabu alhamdulillah rabbil alamin. jazakallahu khairan amma laal obboleettenya waan kannanii miti wanni nuti haasawaa jirru waa guuruudhaaf miti namni yoo isinit dhufellee waa takka illee hin kaninaa jechaa jirra amma jaarumsi kun koreen tun maallaqa madrasaa bakka biraa ijaaramaa jiru viidiyoo waraabdeeti madrasa kun yuunivarsiitii Sheek Adam Tuulaati jettee maallaqa namarraa guuraa jirti sooshaal miidiyaatti hin baasinaa namaan jettee rabbii guyyaa qiyaamaa isinuu isinitti agarsiisu ragaa lafaa qabne jechuudha kanaafuu hanga koreen tun amma maallaqa gaafachuu jiran seetiin ol seene malee. latti maallaqa gaafachuutti hin jiru yoo si gaafatanii hin kanin amma maallaqa hanga gab deebi'anii koreen tun jijjiiramtee yookaan sirrooytee akkasitti waan badee kana hundaa'uu yakkaaf itti gaafatamanii eegas booda akkasitti gad deebinee waan kana tarkaanfachiifnu sumuunii takka kaina miskiina beelaawee beelaan rakkachuu jiru gargaari yeroo ta masgiidaa fi madrasaa gargaaranii miti rakkoo biyya teenyaa ni beektan amma rakkoo biyya keessa deemaa jirtu wallaahi warri masgiidaa fi madrasaadhaaf maallaqa kannitan osoo rakkoon akkasii biyya keessa jirtu haraam sadaqaan teessan kennaan teessan ta masgiidaa fi ta madrasaa wallaahi billaahi rabbi isin irraa qeebaluudhaaf hin taa'u maaliif lubbuu namaatiitu waa hunda ta'a Ya gizee masgiida jaan takka keessaaf ne hin beeknu bakka masgiida kana fa'a. okay laal qura'aanaa fi hadiisa deemiti laal hadiisa rasuulaatti jira kan yoo namni beelawe ka'abaa sanii huu diigaati lubbuu namaa baraaraa kaju ka'abaa itti salaalu san diigaati lubbuu namaa baraaraa laakiin gizee sheekonni dhuftii akkana ilmaan keenya waan halkattaniin akkana gizee jaangaraan nu danda'u beete. okay gara sheekottiitu akiraasan jannataa fi azaaba san sirraa jijjiiruu danda'a hin danda'u kanaafu rabbiin maal sin jaa Hojiitiitu sirraa jijjiira si galtee. okay laal obboleetti yoo wayin siyaadachiisa laal qalbiin dhaggeeffadhu sheekottiin amantii daldala godhattee jirti biyya keessatti mee dhuguma rabbi sheekottii biyya keessatti rakkoo hawaasaa haasootu takkaa dhageessanii awwayina dhibe lubbuu namaa beelaan namni dhumaa jira bara warra sooshaal miidiyaa kanaatiitu gaafa namni beelawee buqqaa'e walitti haasawee maallaqa asii walitti qabnee ergaa jirra akkasuma akkasii numaa agartan as gubbatti takkaa sheekottii masgiidaa fi madrasaa malee takkaa sheekottii namaa beelawee yoo kottaati waan kana gargaaraa jiru rabbi isinitti agarsiisee rabbi sodaadha maaliif waan kana hin goone ni beektaa dhimma dhuunfaa isaanii sheekottiin hundi goda godatti madrasaa ijaarrachaa jirti bararra osoo faawundeeshinii Yoo dhugaa dubbanne
Ali alla jaaniti ollaa jaan dura dhugaa dubbachuuf nutis guruma barbaanna yoo taate malee nama ollaa gargaaruu nu haqa rabbiiti. Laakiin ammoo garaan nu danda'u gizee waan takka jaan ammoo abbaa keenya kana dhugaa dubbachuuf akka harargeetti yoo dhugaa dubbanne namni hundi islaama ta'ee harargee lixaa ta'ee bahaa ta'ee shawaa ta'ee wallagga ta'ee namni rabbiin qalbii jiise tara karaa abbaa keenyaa kanatti garaa jabaachuun hin jirtu waan qabduu kan itti rabbi biratti illee milkooyta. Okay, obboleeyyan sheekni fedhe dhufee gaafa madrasaa fi masgiida maallaqa si gaafate yuunivarsiitii Shee Adam Tuulaadhaa akkam gootanii ka maallaqa akkasii nurraatti guurtan san eessa geessitanii jaati gaafadha. Okay, go. Gaafadha, san gaafadha. Maallaqa san eessa geessitanii sanuu dura jaaramee bakka hin geenye san maaliif ukkaamsitanii ka biraatiif nurraa guurtanii jaan. Ila amarraa eegallee inuma waan biraatiif kan nu hin qabnu. Ani ol baasuu hin qabu. So kanaafuu sheekni fedhe dhufee yoo waa isin gaafate wallahi yoo rabbi ka sodaattan taate haqa Shee Adam Tuulaadhaa hanga bahutti sumuuni takka madrasaafis masgiidaafis hin kadhina. Yoo sadaqachuu barbaadan hangasitti miskiina meeqaa beelaan dhumaa jira. Ollaa keessan dawwalaa gaafadha. Sheekottiin rakkoo fidaa jirtu taa'amma biyya keessaa shaaqa Shee Adam Tuulaa ukkaamsaa jirtu sun sheekottii madrasaa fi masgiida dhuunfaa godhattee Ameerikaa tana keessa waan deemaa jiru ni agartan. Nama dhuunfaatii masgiida qabaa bara. Baatitti ji'a amatatti soomana hunda 200,000 guurama masgiida kanaaf eega biyya tana dhufee farmeeddu. Masgiidni kun eega bitamee dhume arraa miti. Ichi farmeeddus numa guurama maaliin godhaa jiran masgiida kana maallaqa gaaf tokko dhayneeti tajaajila masgiidaatiin kan hinaa jiran minisootu tana keessatti kiliinikii fi waan qulqulleessuu fi elektiriikaa fi maarree kana irraa kafaluudha. Nuti vaalantiirli waan kana bilaashi dalaynaa jenneeniiti dargaggeessi wal gurmeessine itti dhaynee no nama bilaashi nu dalaguun feenu nuun jedhanii nu ari'an. So waan ittiin maallaqa guurratan isaan dhorkuudhaaf. So daldala taatee jirti amantiin. Islaamummaa daldala godhatanii jiran. Masgiida keessa wal dhabaniiti ati maarree jedhanii gosa adda wal guuranii masgiida keessa wal ari'anii kaanis gosa isaa walii qabatee masgiida bitachaa jira Ameerikaa keessatti har'a. Uummanni keenya gowwaan asii masgiida nama dhuunfaatiif ka hogguu fedhetti masgiida kana gurguratee qabeenya dhuunfaa isaa godhaa danda'u gochuu danda'u. Kana masgiida islaamaati jennee maallaqa kan hinaaf jechuudha. Ibsaa Shee Yusuf nagana gaanduuf. Kanaafuu yoo sadaqaa barbaadan hanga haqlaan qalbiin dhageeffadha hanga haqni Sheekh Adam Tuulaadhaa yuunivarsiitiin islaamaa tan ijaaramti jaansan maallaqni guddaan sassaabame san takkaa seenaa biyyaa keessa dhageemee beekne maallaqni guddaan guyyaa tokko keessa sassaabame san hanga yuunivarsiitiin tun ijaaramtu wallaahi yoo isin masgiidaa fi madrasa jettanii sumuunii takka kan dhitan haqni Sheekh Adam Tuulaadhaa isinaa qabu. Ganda keessatti madrasaa ijaaratanii maallaqa namarraa guuranii masgiida ijaaranii maallaqa namarraa guuranii akkatti masgiid imaamii fi naannoo Hararii kana keessatti akkatti wal nyaachaa turan quba qabna. Amantii daldala godhatee warri amantii balleessuudhaaf deemu. Warri gandaa fi gosaan adda wal guuree sababa amantiitiin daldala addaa barbaadu kun baduudha qabanu keessa. Waan kana gaafa Shee Adam Tuulaa jiru wanni nuti takkaan dhagahiniif waan kana hunda nurraa qabee jira. Warra amantii sababa godhatee madrasaa fi masgiidaan daldalu dhaamsaa ture hawaasa kana keessa. Dura dhaabbachaa ture. Hin ta'u jeeni. Jechuun qubuma qabnaa waa hunda deengedda masgiida irratti nyaaka maallaqa guuraniif san hunda akkasumatti namni tokko haa bakka itti godhin jiru cumaan caljaanii nutis keessuma jira laakiin numa kannina galata namni namaa hin jiru kannaan amma obboleettii yabar amma rabbiitu irraa si gaafataa siin jee bar higaraan laafina hin kannina sadaqaa caaltu miskiina lubbuudhaan beelawee jiruuf sadaqachuudha mee rakkoo biyya teenya keessaa namni bararra beelaan du'aa jira lubbuu namaa baa jirti bar sheekottuma takka namaa beelawee sadaqadhaa jettee gargaarsa hawaasaa goosisu takka agartanii isin as kannaa kana yoo inni kijibu jiraadde hin jiru nuutu sooshaal miidiyaa irra bee duriyyee tanaatiitu as gubbaarraa namni keenya beelawee bakka kanaa namni buqqee jira beelawee jira maallaqa wali qabnee ergaa jirra bar isaan hadiisa garaa nama dhoosu hadiisa mataa imimmaan namarraa gadhiisu kana gaafni isaan itti fayyadamaniif nutti hin gadhufan gaafa madrasaa fi masgiidaati gaafa bu'aa isaanii qabu gaafa mee bakka takka bakka salaata jannata keessaa namni bakka takka bitachuuf fedhu jedhanii sijaaja bakka salaata namni tokko irra salaatutti sijaajatti qarshii 300 nutti gurguraa turan jechuudha. Ayilii isaanii namni beelaan biyya dhumaa jira masgiida keessatti asitti soomana maallaqa ummata irraa guuraniiti hoteela babbareedaa irraa nyaata osoo haara manaa qabanii osoo dalagatanii namnummaan tutujaarri mana qabu makiinaa qabu kun asitti maallaqa qisaasee hoteela irraa nyaata ordana godhatanii masgiidatti hoteela nyaata beekamaa kana fidanii nyaatanii Ameerikaa tana keessatti Minisoota bakka jiru tana keessatti nyaatanii gaarbeeja naqan zubaalaa jettaniini zubaalan naqan maallaqa namarraa guuranii maaliif waan kana bootanii biyya keessatti namni miskiina lubbuudhaan dhumaa jira maaliif biyyatti hin argine sadaqaan miskiinaa fi rabbiin hogguu jenneen ummanni maallaqa nu bira fidu kun isin akka nu nyaattan barbaadanii isin akka nu nyaattan barbaadna jaanii namni biraa tokko nu nyaatini wallahi dhugatti ragaa qabda akka isin jechuu ragaan qaba viidiyoodhaan wallahi boroni duuta waan garii
waan ma dhugaa dubbadhu waan garii waan hin jiran dubbatee adeero ragaan qaba wallahi billahi ummanni kun akka isin nu nyaatan barbaanna jaanii asitti maallaqa hoteelarra ragaa dhibbarraa dhibbatti kanii siifis danda'u ani waan itti gaafatan san anaa itti gaafatan warri godhanii dhugaa waan dhugaatii Ni namni qaba. agartee Ni qaba. golga'iin takka jira gaafa laal adeero gaafa masgiidarraa maallaqa namni itti fannuu dhiise gaafa liqii maallaqa masgiidaatirraa liqii fuudhanii nyaataan bitanii ilaa irratti hin kafalamin 8,000 ol hin beekan akka nama koominii sana keessa jirutti. Afaan keenya galatoomi rabbi fayyaa umrii si haa kennu. Amma nuti wanni asitti dubbannuuf uummanni kun qabeenya qaba. Qabeenyi isaa masgiida madrasaa waan adda addaa kan waliin qabu jira. Qabeenya isaa kan ammaas amataan namni gumaacha godha. Gumaachi kun sirriitti hojiirra oolutti hin jiru. Horiin kun saamamaa jira. Silaa sheekuma kana keessa as bahee waan kana sirreessu yoo jiraate nuti dhugumatti ni hun dubbannu. Wannummaan nu tuffachiisee asi bahee dubbachuu dandeenyeef horii uummataa ka uummanni silaa kaayoo takka madrasaaf jedhee kanne masgiidaaf jedhee kanne kasaamamuutu jira. Amma fakkeenyaaf ta nyaataa tanni kaasitanaan siif Jamaal Sheekafaan hoteela qaqqaalii jira asuma magaalaa Harartanaaw achi guuranii achi nyaatan ta'anii ni ruba masgiida san salaata shanan subiirraa kaasetiin amata 5 salaataa ture. Wanni achi keessa dalagamu san mee waan kanaaf oli baasaa jaan ni baha wanni san hin jaaramu. Amma fakkeenyaaf soomana tokkoon isinii ma fooqii gubbarra haa jaaramu jedhanii diidam nama wali gurmaa kannaa jaan bakkuma san jira. Haala wasaala. Uummanni baasaa. Maali biyya arabaa jiru. Koiniin fitaa dura gammachuu dhaabbadhu. Ijoolleen biyya arabaa jirtus horii kannitan san bakka ooluusaa gaafadha. Amma fakkeenyaaf madrasaa Bilaal jedhanii uummanni ijoolleen hundi baatee ta'u biyya arabaa jirtu guurtee nama silaa kiristaanaa kafii qabeenya qabulleen qabeenya isaa san irra buusee kursii tana ijoolleetti barsiifadha. An namni biraa yoo niiraa naa kanneen fudhu isin suuta naa kafalaa je'ee kakannee ijoolleen biyya arabaa kabaaste namni as jiraatu beekamaadha. Nama as hin jirreef madrasaa san haala itti nama asii barsiisu kana keessaa gayyaasanii nama naannoo Amaaraatiif kennuudhaaf itti hojjetanii jira. Wanni kun hundi saamamaa jira. Uummanni keenya waan qabeenya waliin jaarratu maqaan sheekota akka jirutti tahee qabeenyi kun qabeenya isaati. Booduu namni bazabbazuun hin ta'u saamiinsa biraa durriyyummaa biraa dhufteeti amantiin achi keessaa badaa jirti. Kanaafuu namni keenya naqee waan takka waan baasu san hojiirra ooluusaa hordofuu qaba. Hordofee waan san hanga galma keessu jala bu'uu qaba. Wanni san kararraa mee seennaan jalaa dhaabbachuu qaba. Qabeenyi ganda tokko keessatti uummataan jaarame qabeenya uummataati. Maqaa sheeka saniitiin illee maqaa dha'u. Maaliif namni booda kan dhuunfasaa deeffatee haala tajaajila biraatiif oolfatu jira. Dhimma kanaan waliin fakkaannee dhimma shari'aa waliin fakkaanneen oolfatu jira. Dhimma mataa isaatiif. Kanaafuu horiin uummataa sirnaan diin uummanni silaa yaadee kannesaniif ooluu qaba. Sheekotiin tunis waliin cal jettee haan balleessee haan achi taa'ee bu'aa isaa hisaaburra bahee dubbachuu qaba. Tana galatoomi afandii keenya. Galatoomi maali mee wooma takkaan isin gaafadha isin rabbii guyyaa qiyaamaatiin isin qabe maaliif sheekottiinii fi ulamaa'iin biyya keessa jirtus ta biyya alaa jirtus maaliif haqa shee Aadam Tuulaadhaa maaliif ukkaamsanii jettanii yaaddan birrii biliyoonaan guuramte maallaqa guddaa akkasii guurame san ka biyya keessa jiru sodaatee callisee hoo jenne ka biyya alaa kana jiru wanni kun eessa jira namni tokko ulamaa'iin qabna akkasuma haati qabne jiru maaliif waan kana gabbee dubbachuu jettanii yaaddan meef gaafadha moo waan kana waan nuti quban qabne ta'e isaan quban qaban jaarumsa kana kan itti deemaa jiru jira kan nuti quban qabne yoo jiraate nutti as fida yoo kaanoo wanna kanaatitu waan dagatamu shee Aadam Tuulaatiitu waan dagatamu osoo qabriin isaa hin qorin lafa kaayanii proogiraama tolfatanii hannaaf if qopheessanii waan kana horee irratti tahanii maallaqa sassaabame ilaa arra sassaabamaa jiru maaliif guyyuma tokko gabbahanii waa takka dubbachuu dhaban yoo wanni kun jalqabamee hin jiraanne hoo ulamaa'iin teenya majlisul aalaa irraa eegali ilaa hanga aanaatti waan kana quba qabdi maaliif gabbaatee hin dubbanne eessa jiraa jettee maaliif gabbaatee hin dubbanne horee irratti godhan tana maaliif itti gaafatamaaf hin yaamne maaliif hin dhiyeessine ni beektanii waan kana waan ta'eef yoo wanni konaaf tattaaffiin godhame goda keessatti madrasaanii fi masgiinni isaan jaarrachaa jiran hundinuu gargaarsa dhaba gumaacha dhaba kanaafuu dhimma daldala dhuunfaatti waan seenanii jiraniif madrasaa ganda keessatti masgiida ganda keessa jaaratanii waan maallaqa ittiin horachuu barbaadaniif jecha Sheek Aadam Tuulaadhaa yuunivarsiitii hawaasa guutuudhaaf akka biyyaatti ijaaramuu deemtu san ukkaamsan jechuudha. Yoo namni har'a deebi'ee namni waan biraatiif hin kadhu. Kanaaf barbaachisaadha. Kanaaf fardiidha. Faraqaa qabatanii akka gumaataatti ati ji'a hangana madrasaa keetiif gargaarsa sassaabi. Ani ji'a kanarraa hangana akkuma geema TikTok irratti ballama qabatanii sabtii kanaa taphata. Sabtii kanaa taphata. Jettee ijoolleen asirraa wal nyaattu kanatti wallaahi isinitti agarsiisu. Kunoo biyya keessa bilbilaati gaafadha. Yoon kijiba isin jee. Barakallahu fiikum jedhanii jira sanduuqa tolchanii barakallahu fiikum so kana nama hedduutu miidhamu jira akkatti ol baatee dubbachuu keetiif hedduu nuti illee ni barannee jira sana booda wallaan kuma daa keessatti baratee
galatoon wallahi namni qalbii qabdan amantii eega shee Adam Tuulaadha nu biraa kute waa lama gurguddoo taateen isinitti hima waan lamaan kan hanga furmaata isiidhaa agartanii masgiidaa fi madrasaaf akka sadaqaa teessan hin kannine sumuuni akka hin kannine anaatu irraa gaafatama guyyaa qiyaamaa yoo ni dandoo gongore kanarratti anaa irraa gaafatama anaa gubata guyyaa qiyaamaa wanni lamaan maali lubbuun namaa biyya teenya keessatti hawaasni keenya rakkataa jira sheekkoottiin tun tan madrasaa fi masgiidaaf akkanatti gabbaatee hadiisa goote garaa nama laafiftee maallaqa namaa harkaa guurtu tun takka nama rakkate miskiinaan rakkate lubbuu namaatiitu beelaan baa jira jettee takka gabbaatee hawaasa kanatti dubbattee hin beektu takka jaa hin kannina miskiina san ollaa keessan gaafadhaati ollaa keessanitti ergaa warra keessanitti ergaa miskiinaan gargaara miskiinuma ollaa keessanii kabiraatii miti aanaa keessanii fi ollaa keessanii gargaara hanga kan lamadaa haga haqni Sheekh Adam Tuulaa kun faawundeeshiniin kun jaaramee xumuramu akka hawaasaatti seenaan tun akka hojjetamtu sheekootii miti Jibriil dhufee yoo isin gaafate malaayikaan dhufee yoo isin gaafate wallahi sumuunii keessanii kanina anaa irraa gaafatama yoo niin kanarra dogongora qabaadhe anaatu guyyaa qiyaamaa irraa gaafatama Ameerikaa waalaikum asalaam Ameerikaa keessattis waalaikum asalaam warahmatullahi wabarakatuh sheekootiin numa jirti asiis beela biyya keessa jirtus uuma qaban takka isaanii gabbee dubbatu dhageessanii hin dhageessan maaliif miskiina biyyaatiif yoo waasa saaban akka jirutti achi dhaqu qaba hawaasni ni gaafata eessa geessitan jaanii sagaleen taaniif gaafni isaan hadiisa nama dhaadheessu nama garaa kana nama dhoosu gabbuusanii dubbatan gaafa madrasaa fi masgiida gaafa fandireezii godhan jechuun masgiida asin jiru bitamee waggaa 20 dura gatiin isaa kafalamtee dhumte rasuulli bara alayhi salaam kaabaa sanuu diigaati lubbuu nama baraaraa jee bara haqa Sheekh Adam Tuulaa caalaa fandireezii isaan asii masgiidaaf godhanii torbaanitti baatitti sabtii fi alada qofa masgiida keessa hojjetaniiti dalagaa fuul taayimii uummanni hojjetee torbaan lamatti harkatu sabtii fi alada qofa masgiida keessa hojjetaniiti hoggu sadi san caalaa isaanii kafalamaa masgiida keessatti hin ta'u islaamummaa balleessuudha kun masgiida binneeti joollee teenyaat achi qaraasisuudhaaf kiraarraa kafallaa masgiida binnee masgiida kana nubbi joolleen ta'e jedhee achi qara'uudhaaf kiraarraa kafallu jechuudha Kash torbaatam qarshii dhibba namarra kafalaa jira. Mee seenaa ajaa'ibaa takka asirratti qalbiin dhaggeeffadhaa miitu godhadhaa. Gaaf tokko Minisootaa sana keessa jiranii beektanii Pilimas namni Minisootaa ni beektanii Pilimas dhaqeetiin masgiida arabaa tokko salaate. Wallaahi rabbiin na shaahide wani waan kana jiru. Guyyaa Jummaa achi salaate maal je imaamni lafaa ka'e maallaqa sadaqaadhaa khalafa bu'ee hedduu tokko jiraa kanuti waan itti goonu hin qabne jiraa. Kanaafuu namni kiraa manaafaaf irraa kafaluudhaaf jireenya keessatti rakkoo qabda maatiin rakkoo qabdi yoo jiraatte anaa nama silii jechuun dhooysaadhaan iccitiidhaan waraqaa teessan nu barreessaati booksii kana keessa nu darbaa nama masgiida dhufee masgiida sanii salaatuuf yoo rakkoo qabaattan gargaarsa isiniif goona maallaqa sadaqaa hedduutu nu bira bu'ee akkatti goonu akka goonu wallaalle takkaa waan akkana koominiitii Oromoo keessatti dhageenya koominiitii uummata Islaamaa tan nuti fi qabnu keessatti takkaan dhageenya kannaahi malee yoo gaafatte gaaf tokko maallaqa waliin sassaabneetti kanneeti eessa geessitanii maallaqa sun jennaaniin aboo isin ummatuma akkamiin hunjaan ummanni keenya maallaqa nu kanne takka eessa geessitan jee nu gaafateen beeku isin eessumaa dhuftanii durii ummata keenya nuti dubbanneetu barraa fuune akka feene goone jechuudha bara namni nu gaafateen jiru haala kana keessa jirraa jechuudha amantii daldala godhatanii amatuu 200,000 guuramu isaanii miskiina biyyaatiif soomana qofa asitti 500 miliyoona oliitiitu nyaata irratti weesti ta'ee hoteelarraa nyaata ordera godhatanii rabbi isinitti agarsiisu viidiyoo waraabee isin arga soomana barraa feetan hoteela irraa nyaanni ordera godhamee osoo miskiinni biyyaa soomana kophee osoo hin qabne uffata osoo hin qabne soomana waan nyaatu dhabee lubbuun irraa bahaa jirtuuti asitti nyaata akkasitti akkamiin rabbiin raamatu nu godha kanatti dachiin akkamitti sossoone osoo haala kana keessa jirru ibiddi dachii keessa jiru akkamitti dachii keessa ol ijaan wallaahi waan hedduu nama ajaa'ibaati rabbi isinitti agarsiisu maallaqa asii walitti qabaniiti hoteela irraa nyaata beekamaa bitanii nyaata namnummaan dalagatu hafayyaa qabu kan masiliin isaa ka xunchaan isaa xunchaan isaa dinnichaa geessu qomtii isaa hintaala geessu kanaatiitu ka fuul taayimii zaa 2 hojjetu kanaatiitu masgiidaa jiraa nyaanni bilaash jee masgiida dhaqee nyaataa jechuudha soomana guutu miskiinni immoo biyyatti lubbuudhaan du'aa jira. Seekati heddummaate zabana ammaa kana ustaaz jaanitu mustaazni heddummaate astaghfirullah rabbiin waa araaramu. Namni bakka ustaaza baafatee ustaaz maarree ustaaz abaluu jee baafatee tuma ijoollee guruppiidhee biddeen ajaa'ibaa bilchoo kana nurraa nyaachaa jira baranna wallaahi. Laal. Barakkas qofaa miti. Afeewu. Carraa miseensotaafis kan niti. Fudhadha. Maal si fakkaate? Rakkoon jiru. Rakkoon nyaataa fi midhaan san qofa osoo hin ta'in rakkoon guddaa maal beektaa amaanaa nyaachuudha malee. Hawaasni kun maallaqa gisee itti kannate maallaqa waan kanneef qaba kaayyoo guddaa kanneef qaba miti. Kaayyoo soo dagachuudha malee wanti guddaan rakkoo sadarkaa kanaatiin kagee maallaqa nyaachuu qofaa miti jechuuf fudhate seenaa nyaachuudha wanti guddaan maallaqa nyaachuu qofa osoo hin ta'in seenaa nyaachuu isaaniiti. Kana saniifuu mee yaada uummata irraayis fuudhee jechuuf fudhate. Okay, gara to mi obboleessa keenya laal maguuta qabee maadii. Gara to wannummaa inni waan kana kaaseefiyu
hin dubbanne takka garuu bakka shahaadamtuu laa tanaan hogguu dhufte bakka haqa faawundeeshin agartee yuunivarsiitii islaamaa tanaan hogguu dhufte seenaa akka hawaasaatti hojjechuu haala tanaan hogguu dhufte nama quuyti dubbiin taanta ganda keessaa tana maaliif danqanidha itti fufii maji galatoomi wanni tuni walgahii mana marii dhimmoota islaamaa oromiyaa irratti sheekonni sila waan ummanni itti kannatee waan kanaan nu godhaa jaan dhimma biraarra osoo hawaasan gaafate dhimma biraarra oolchuun waan bal'inaan walgahii isaanii irratti ka'aa ture. Ammas ummanni kun tajaajila mataasaa qaba waa'ee amantii wal qabatee dhimmoota kanarratti hirmaachisuun hafteeti hawaasni kun kaadimu mana dantuma sheeka sanii guutuu irratti kabobboe kunis rakkoo takka. Kanaafuu namni keenya waan kan nutan amma fakkeenyaaf gantii tokko masgiida ifi ijaarrachuu qaba. Ifi ijaarratee salaatu qaba masgiidni namuu karra dhaabbatee guuree ijaarratu kun akkam nama tokko hin beeka nama waan dafqa isaatiin soommana furee sijaajaa ifi bitee irra salaatu. Hay ummatuma akkam godhuu yaada. Baadiyyaa keessatti yoo ifi masgiida ijaarratee salaatiin yoo ifi ijoollee isaa manatti tolchee madrasaatti tolchee barsiisin kabiyya biraatu tolchaafi isa hoo ajiriin barbaadu tanarratti ifiifuu ummanni keenya bifa kanaan deemuu qaba. Bifa kanaan deemuu qaba. Qabeenya ammaas ganda keessa jiru kan ifii waliin jaarratan madrasaan jiraatu masgiida jiraatu kaartaa yoo baasan maqaa ummataatiin itti baasanii majlisa ijaaramus ummataaf ijaarama malee masgiidni sheeka dhuunfaatti ijaaramu jiru. Kaartaa itti baafatee daangaa isaasan seera qabeessa godhee waan ummata deebisuu qaba. Amma haalli waan namni tokko itti fudhatee yaa'iin adda addaa ibaadaa masgiida saddaqanuu bakka itti dhabamtee jira. Koppiliinki godhaa waan kannaan san seera qabeessa taasisuu. Koppiliinki godhaa riipoortii godhaa jiranii koppiliinki godhaa taaftaafis godhaa itti fufi maati. Galatoma. Hayya fudhadhaa namni biraa. Okay, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa fayyaa qabdanii jirtani. Fayyaa alhamdulillah wayii nyaachaa jira ittuma. Okay, anu waasi gaafachuu barbaada fanni. Okay, laa punguza kanira. Eshi. Namni bakka isaa bu'ee deebisuu dandeessu. Isin hundaa'u ni gaafadha. Maali? Okay, gaafii ta'e tuufee iyyee gaafadhu. Okay, fanni waasi gaafachuu barbaade. Kaisanilee si barreesseen ture naaf deebisne. Okay. Anis ganduma sheekaati beektaa. Ayyee. Tolaadha. Gaafa san fakkeenyaaf dubbii tana hangam takka keessa quba qabda. Horee warraa waan san guure jecha. Namni gaafa san waan san godhe horeelee jirame. Aywa. Horeeleen sanii arra waan gaafa san jaanii guurame san waan takka waan irra ja'ame san waan takka galmaan hin geenye jechuun cal jaammoo fakkeenyaaf akka nama dhuunfaattis nama maallaqaa kannee jira beektaa. Okay, gaafii si qabaati dura gaafii deebisuu illee gaarii miti. Wanni takka wanni isaan godhan taati quba qabdu qabatamaan qabdu ni jirti. La anis bar gaafii wanni si gaafachuu jiru. Lawa saalan karaa tokkorra jirra ayyee itti fufu. Wanni si gaafachuu jiruu fi wanni kun hundinuu maasrajaa harkaa yoo qabaatee bifa barbaadameen si galeemi nama biraatillee wajjin nama biraatiin jira ijoolleen ni jirti ijoollee hedduu jira. Akkasitti abbaa feete nuti irraa sodaan qabnu jechuu barbaadeeti. Kuni kan nama asirrajaa. Asirrajaa hojii deemuu barbaada beektaa. Okay, maal eegaa jirtarree wanni kun waggaa lama eega maal inni kun guurame. Waggaa lama. Jarri kun gabbahee waa takka godhee ragaa qabatamaan agartan ni jira hin jiru. Osoo nama biraan eeyne aboo jaran wanni kun waggaa lama waan danqaa isinitti waan kana hojjechuudhaaf yookaan hoo riippoortii maaliif godhuu dhabdan haguma isin bira geeyo hawaasni isin biraan geeyo riippoortii maaliif hin goone kun heeraa fi seera baay'ee waan kana keessa jira maaliif hin goone waan kana ifa godhutti haajama wanni kun piroojeektiin kun xumuruudhaaf maaliif guyyuma tokko gabbaatanii hawaasatti dhimne dhagaan bu'uuraa kan isin jaartan keessa ni jira qorqorroon takka ni jirti dachii qopheessan ni jirti maaliif waan kana hundaa'u akkan qopheessinoo maaliif hawaasatti himin ifa maaliif hin godhin kunuu yakka wannummaa hin ammas hin jiru kunuu yakka. Asirratti waan si gaafadhu horeelee waan kana keessa jirtu maqaadhaan ni beekami. Dhibbarraa dhibbatti. Okay.
haye ansi barreesseetiin jira beekaa feesa ansi barreesseetiin jira asirratti edammo walgadda hojjinaa soo jirtan bakarmoo ammas eenyu jaa maqaa tokko isatti illee barreessee ati onlaayinii irraa asirraa banaa numa kutte si barreessuun ture ijoollee hedduu jira irratti haasuunee miseenjara qabnaa wajjin haasuunee turreen. Kana waan kana maasirajjaa ijoollee koreelee gaafasan waan kana keessa jirtu sheekanii miti abbaa haadha sheekotanii haa ta'u like akkamni beektaa sheekotiin haqa nama nyaattu because wanta kan namni takka gizee